Seenaa sabaa addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti ayaanuuf wiirtuu imala itti aanuuf. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa kun beellama sanbataa keenya torbee sa'aa kanatti simbira qaqqabuudha. Keessummeessuudhaan Ansittiinaa Hajii gama ogummaa teeknikaaf kaameraatiin immoo ogeessi kaameraa keenya Tolosaa Bultii kan waliin turtii godhutaa har'as dhangaalee garaagaraa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti eessallee deeminaa waliin tura. Egaa akkuma beekamu diini amma keessatti argamnu kun ji'a amajjiiti. Amajjii keessa immoo gaa'eloonni hedduun ni gaggeeffamu. Kanuma sababeeffachuudhaan namoota gaa'ela keessan ji'a kana keessa raawwattan hundumti keessanuu waliin horaa bulaa, ilmaan horadhaa, arii waliin filadhaa isiniin jechuu barbaadna. Mee waa'ee gaa'elaa immoo waan tokko akka nuun jedhuuf Ibsaa Daaminaa affeerannee jira. Ibsaa Daaminaa waliin turtii bareeda godhee isinis irraa barattu waa'ee gaa'elaas qophiiwwan akkamii gochuu qabne isa jedhus waan hedduu waliin haasofnee jira. Mee onnachiistuu keenya torbee kana daawwannee walitti haa deebinuu. Ammas turtiin keessan wiirtuu miidiyaa beellama sanbataa waliin haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya beellama sanbataarraa qophiin onnachiistuu keenya jalqabee jira. Qophii onnachiistuu keenya torbee kanaatiin immoo waa'ee gaa'elaa haasa'uudhaaf as Ibsaa affeerannee jira. Ibsaa wajjin waa'ee gaa'elaas turtii bareeda goona. Akka waliin turtan kan isin affeeru immoo Ansittiinaa Hajiiti. Turtii gaarii waliin qabaadha. Akkam jirta Ibsaa? Fayyaadha jirta. Jira torbeen kee maal fakkaata? Waa'ee gaa'elaa haasofnaa, gaa'ellis jiru maal fakkaata? Waa'ee gaa'elaa jechuun waa'ee jiruu jechuudha. Torbeen koo baay'ee gaariidha. Akkaatuma karoora kiyyatti naa deemaa jira. Torbee kana keessa garuu har'a akkan gaa'elaa haasa'uun beeku ture. Bultiinis gaa'ellis bareeda jechaa jirti. Bultiinis gaa'ellinis bareeda. Hunduu gaariidha. Waa'ee gaa'elaa haasa'uun keenya jalqabuma irratti mee gaa'elli milkaa'aa ta'uudhaaf yookaan immoo gaa'elli yeroo hundeeffamu maalirratti hundaa'uu qaba? Asumaan wal qabsiistee immoo akaakuuwwan jaalalaas hedduutu jira kan saayikooloojistoonni kaan jaalala kamtu gaa'elaaf ta'a maalirratti hundaa'a? Gaa'elli halluu hin qabu, gosa hin qabu, sanyii hin qabu. Amma kanarratti hundaa'a kana ta'uu qaba, akaakuunsaa kana ta'uu qaba kan jedhu namoonni akka isaanii mijaa itti haasa'u. Gaa'elli dura jarri lameen gara gaa'elaatti seenu fedhii qabaachuu qabu. Umriin isaanii umrii gaa'elaa gahuu qaba. Akka biyya keenyaatti garuu akka safuu Oromootti maatiin lamaanis gaa'ela keessa seenu. Kana narraan irraanfatiin. Gaaf nam tokko gaa'ela keessa seenu maatiin warra durbaas warra gurbaas gaa'ela keessa seenu. Kanaafuu gaa'ela keessa seenu dura fedhii umrii dandeettii waan san godhuu danda'uudha achirratti hundaa'u jechuudha. Kana dandeesse jechuun garuu inni dhugaadha. Dhugaadhaan barbaaddaayi. Dhugaan gaa'ela barbaaddaayi. Inni jedhu murteessaadha. Dhugaa irratti hundaa'uu qaba. Sana booda immoo keessa seennee gaafa haasofnu wanti hundinuu kadeemu wal amanuu irratti achirraa jalqaba jechuudha. Kanaafuu hundeen isaa wal amanuu irratti ta'uu qaba jechaadha. Dirqama. Yoo wal amanuu baate immoo gaa'ela dhiisii hiriyummaa nuuni ulfaata. Amma irratti dubartoonni baay'inaan an heerumuun barbaadu ilma godhachuu qofan barbaada kan jedhan lakkoofsaan baay'ichaa dhufanii jiru. Kan maal wal qabsiisee mee bultii ijaarrachuunu gaa'ela godhachuunu dirqama? Gaafii baay'ee bareedaadha. Yaada kanaati itti amantaa odoo abbaan manaa si waliin hin jiraanne daa'ima guddisuu hin jaalatta atumti mataa kee. Singil maam ta'uu ani hin barbaadu. Garuu immoo dubartoonni akkas jedhan lakkoofsaan baay'ataniiru. Dhugaan jiru kana. Ishiin suni hammamti akka dhugaadha. Gaaf asbaanee wirtuu irratti yaada kana odeessinu muuxannoo dhugaa akka qabnuu fi haqa dhugaa qofa isinitti himna. Dhimma isinitti hin toliniif dursinee dhiifama isin gaafan. Inni singil maam jiru kun akka teeknooloojii wajji hambarri fide malee namni bultiinsaa diigame yookaan artificial kontiraatii jireenya sammuusaa keessa galchee wanti kun biyya keenyatti waan baramee miti. Waan gaarii waraabbachuu yookaan fudhachuu odoo dandeenyu kana maaliif fudhachuun nu barbaachise? Maaliif qilleensarraa daa'iman godhattu kaa? Maaf abbaa manaa dhugaarraa daa'iman godhan?
Kanaaf gaa'ila keessatti wanti inni reefu jee murteessaadha. Dhugaa gaa'ila barbaaduu qabda. Nam tokko maal jaa ani bultiitti kan galu keessaa akka faashiniitti dubartoonni maal fidan an bultiitti galu kan barbaadu ilmoo tokkoon barbaada jaa. Ilmoo tokko qilleensarraa fidda maaf jaalalaan hin arganne maaf waan gaariin hin arganne maaf bultiin gaarii. Jaalala haadhaaf abbaatiin guddachuu qaba. Yes, daa'imni haadhaaf abbaa jaalala haadhaaf abbaan hin guddate fuul durallee gaaf guddate ofiifis yoo dirqamee itti galuu baate yoo dirqamee haadhaaf abbaan gargar bahanii guddatan sana filannoon qabu. Gaafa haadha manaa yookaan single mom Oromoon single mom hin qabdu dhiifama waliin single mom jechi jedhu kun jecha faashin dirqamatu haadha qofarratti daa'ima hambisa malee wanti sun gaafuma dura jalqaba lafaa kaatu waan kana maaf yaadda maaf bultii nagaayyaan maaf jireenya nagaayyaan dubartoonni waa'ee kanaa yaaddan dhiifama naa godhaati haadha manaa gaariin taatan. Bultiin hoo dirqama bultii jaarrachuun gaa'ila godhachuun dirqama. Bultii jaarrachuun dirqamaasii miti. Maaliif fedhii irratti hundaa'a. Ati yoo barbaadde bultiin godhatta yoo hin barbaanne bultiin godhattu. Kanas garuu bultii godhachuun baay'ee gaariidha. Garuu wanta siingaliin mataa kee keessa kaayyattee wanta sin ilaallanne kaayyoo sin ilaallanne qabattee erga umriin kee darbe booda yoo gaa'ilatti deebite wareegama guddaa kaffalta. Amma kana yeroo hedduu jechuudha. Namni bultii jechuun mooraa leenjiiti. Dhuman qabu. Leenjiin dhuman qabne bultiidha. Kana beekuu qabdan. Namoonni gaa'ilatti seentan, namoonni wal jaalattan, namoonni hariiroo jaalalaa keessa jirtan bultiin leenjii dhuman qabne ta'uu beektanii leenjii saniif qopheessanii gara gaa'ilaatti seenu. Amma irratti dargaggoonni amma irra jiran bultii sodaachaa dhufaa jiru. Akka mana hidhaattis ilaalaa jiru. Mee kanaan ol qabsiitii waan hin jedhu. Oromoon maal jedha namni waan sodaatu hin qabne mataan isaatuu sodaadha jedha. Maaliif bultii dura jireenya of danda'ee jiraata. Wannan qabu lafa fedhe oolaa, lafa fedhe budhaa, bakka fedhe dhaqaa, bakka fedhe bulaa, akka fedhe ta'a. Maaliif itti gaafatama hin qabu. Amma garuu itti gaafatama jiruudha keessa gala. Itti gaafatama sana itti amanee galuu qabu. Sun mana hidhaa odoo hin ta'in guddina isaati. Waa'ee haadha manaasaa yaada, waa'ee daa'imaa yaada, waa'ee waliin guddachuu yaada. Kuni silaa danda'amee namoonni hundinuu bultii horatanii bultii keessatti guddina isaaniif ta'u san hawwanii bakka barbaadan gahuu hin danda'an. Malee isii konnoteeshinii gara gashanii bultiin mana hidhaati. Bultiin mana hidhaati jechaa seenaa gaafa itti seenillee akkamitti jaalalaan wajji jiraachuu danda'a. Maaliif jechi afaan namaarraa boo sammuu namaarratti dhiibbaa fida. Kana beekuun dirqama. Kanaafuu yaaduma isaaniiti malee. Yaaduma isaaniiti malee tokko uumamaan namni bultiitti galee waaw haga arraatuu nan ture hin gaabba. Tokko immoo galee gaaf walii galuu dadhabe itti galuu isaatiif gaabba. Kun akkaatuma namaatti garaagarummaa qaba. Maatii keenya bira yoo deemne osoo waliin beekin wal fuudhanii waggoota dheeraa waliin jiraataniiru. Nuti amma irratti garuu wal beeknee wal dubbisnee sirriitti waan haasa'uu qabnu haasofneeyyuu erga bultii keessa seeneen booda umrii dheeraa hin qabaatu. Dhuguma umrii dheeraa waliin turuunu gaa'ila milkaa'aa isa jechisiisa moo mee wanta kanas nuti dhaloonni ammaa fi dhaloonni darbee gidduus immoo garaagarummaan yaada kanarratti hin jiru. Yaanni dhaloota har'aa dhaloota duraanii jedhamu sun waan ifa ta'e tokkootu jira. Dur namni kabajaa fi obsa waliin jiraata. Ammas wanni jiraachuu qabu kabajaa fi jaalala obsa qabaachuu qabda. Inni amma wal beeynajuu sun soba. Kana warri gaa'ila keessa jirtan, warri wal qoranne jettan, warri umrii dheertuu hojii dabarsitan ofiin shawwadina. Haga bultii keessan seenneetti ishiin kaafteeriyaatti argitu, hoteelatti argitu, iddoo adda addaatti argitu. Haayikooppii ishiiti malee orijinaala ishiitii miti. Inni iddoo adda addaa fuudhee si bashannansiisee giftii koo bareedduu koo hani swiitii siin jedhu kunis haayikooppiidha. Dhugaan bultii keessa seenanii hin jijjiiramu. Akka itti nyaattu, akka itti uffattu, akka itti yaaddu, akka ati itti jiraattu waan seenaa adda addaati. Sun seenaa ala jiru. Yoo dandeessan seenaa sana ofirraa facaasaa. Namoonni wal qorannee, waliin jiraannee akkasitti wal fuune yoo jettan akka yaada kootti bultiin dur hin diigamu kan haadholii fi abbootii keenyaa. Inni amma wal qoratee waggaa 5, waggaa 6, waggaa 4, waggaa 3 jee gargar ba'a. Maaliif dhugaa jirtu irratti miti kan duraanuu hundaa'e jechuudha. Dhugaa irratti hundaa'uudhaaf garuu maal ta'uu qaba? Inni alatti wal argitan sun isa sobaati.
Dhugaan hadhooytuun gaafuma manatti galtanii haadha manaa abbaa manaa dhugaa taatee sakaalli yookaan chaalenjiin isin mudatu waliin isin mudatee. Amma chaalenjii jiru dhiirriin dhoowwisa. Maaliif dubartii duratti gadi godhachuun barbaadu? Piraawudii addaa barbaadu. Eenyummaan qabne akka itti dubbatu hundaa'u akka itti haasa'u gaafsi bira dhufe qophaa'ee dhufu waan hin qabne nan qabaja. Gaafa bultii keessa galte garuu dhugaan adiin as baati. Aduuf adiin hin dhokattu. Bultiin akkas. Dubartoonni obboleeyyan kiyya dhagee waan takkaan isin hima. Bultiin mooraa leenjiiti. Leenjii dhuma hin qabne nama isin kabaju. Nama isin jaalatu, nama isin wajji amna dheeraa deemuu danda'u harkannaan qabaatees hin qabaatanis fuudha heeruma. Bultiin tokko bultii milkaa'aadha kan jedhamu yoo maal fa'aa of keessatti guuteedhaa fi waggaa dheeraa waliin jiraachuun dhuguma bultiin sun bultii milkaa'aa isa jechisiisa. Bultiin milkaa'aa ta'u dhugaa irratti ogguu hundooyte yoo wal shawwaduu baattan yoo wal kijibuu baattan maaliif bultiin dhugaadhaa yoonif bareedina isiitiif jettee arra kafuutu taatee bareedni isiidha gaafa isiin ilmoo godhattee yookaan deessee fuulli isii bareedinni duraanii sangabbu'ee kajibbitu yoo ta'e dogongora dhugaanu durumaanuu kijiba jechuudha. Yoonif maallaqa abdattee kaseentan ta'es gaafa akkaawuntiin gadi siqe jaalallinis gadi siqa. Tanaafuu bultii milkaa'aa jedhamu bultii obsa qabu. Bultii dhugaa qabdu, bultii amna dheeraa walii wajji deemuudhaaf sodaa ilma namaa qofa odoo sodaa rabbii bultiin qabdu itti deemamuun ni danda'ama. Waggaa dheeraa waliin jiraachuun waggaa dheeraa waliin jiraachuun ni danda'ama. Bultii milkaa'aa jechuun obsanii waliin jiraachuu hamtuuf toltuu wal miidhanii wal cunqursanii odoon ta'in obsanii rakkina kiyya yoo ati obsite rakkoo kee yoo kan obsu taate walii yaadaa jechuudha. Mul'ata gaarii fuuldura qabaachaa yoo walii wajji deeman bultiin milkaa'aan san. Amma irratti bultiiwwan jiran umrii dheeraa maaf dhaban? Maaliif waliin jireenyi kunneen yookaan immoo bultiin isaan ijaarratan sun waggaa dheeraa waliin deemuu maaliif hin dandeenye? Wanta akka sababatti ka'uu danda'ame maal fa'a? Seensatu artifishaaliidha. Seensi wal shawwadan walitti kijiban. Waa tokko walirra barbaada seenan. Wanti sun erga bultii keessa seenan milkaa'uu dhabuun mala. Kanaafuu durumaa gaafa galan eenyummaa irratti hundaa'eetii miti. Wanti galumsi isaa yookaan seenumsi isaa gaariin ta'e dhumti isaa gaarii ta'uudhaaf ni ulfaata. Walii yaaduu, wal hubachuu, wal cunqursuu dhabuu. Ragaa wasaani kun ati baasee ilaalaan ture. Namoonni lakkoofsa namoota wal fuudhanii fi lakkoofsi namoota gargar bahanii almost qixxee ta'aa deemaa jira. Amma irratti as Finfinnee magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinneetti. Keessattuu immoo bultiiwwan hedduun umrii waggaa 2-3 keessatti bultiiwwan diigamanidha. Sarmaan wal qabsiiseen si gaafa dhiisa kana. Ragaan ati harkatte san ragaa dhibbaatii miti. Namni biyya alaa waliin deemuuf jeeti wal fuudhee ragaan ammoo wasaani kun ati jaamee yookaan akka mootummaatti galmaa'ee jiru anis gaafa yuunivarsiitii jiru ragaa sana laaleen ture. Dhugaa lafa jirtu garuu hin garsiisu. Garuu dhugaatti dhihoodha. Takkaa gaa'ila jirurre wal hiikuutu heddummaata. Maaliif namni akka malee wal hiikuun baay'atee jira. Maaliif barri keessa jirru adeemsi wanni nuti hamiluu barbaannu wanni nuti barbaannu waan akkana tana fide. Ragaan ati harkite sun garuu almost kan formaalitii jedhee walii mallatteessu hin jira. Sana boodan sababii adda addaatiin kan gargar bahu hin jira. Gargar bahumsaafis guddinaafis waayyuufu kan murteessu garuu eenyummaa keeti. Gaafa waan sanatti seentu ganama ogguu walitti dhufte ani bultiin barbaada adeemsa dheeraan barbaada. Nama kanaa wajjin yoo rabbi fedhe bultii ijaarradheen umrii dheeruu deemuu barbaada. Bultiin akka mataa ofiiti malee akka ollaatii miti. Amma rakkinni guddaan ka bultiin itti wannajuu kan. Abaluu haadha mataasaaf akkas godhe. Ani kana hin qabu. Ishiin kana qabu. Kana naa godhaa. Dorgommii keessa gallaan bultiin jeeqame. Dorgommii keessa galuu hin qabu. Abbaan manaa keef si yaadatti walii galtan qabdan yaaduma sanarratti hundooftanii walii wajjin guddachaa deemuudha. Amma akka faashinaatti yoo naa ta'e seenee ilaala yoo naa ta'uu baate dhiiseen deema ja'a. Gaafuma dura galu sammuunsaa badee seena jechuudha. Gargar bahuufis 50 kaa'atee seena. Kun waan akka hiikaan yookaan jaalalli namoota lamaan jidduutti akka dhumu godhu keessaa tokko kan. Asirratti taajjabbii koo tokkoon si kaasuu barbaada. Namoonni hedduun guyyaa gaa'ila isaanii akka guyyaa addaatti ilaalu waa baay'ee dhimmamanis waa'ee guyyaa saniitti itti yaadu. Garuu waliin jireenya isaaniitiif ammas dhimmamu jedhee yaadda. Namoonni hedduun baasii isaa nama meeqa waamaa uffata akkamii uffadhaa
isa jedhuratti suuraa koo jedhanii baay'ee dhimamu. Garuu waliin jireenya sanitti hamma guyyaa saniif dhimamanitti hin dhimamu jedhee yaadu. Akka kootti taajjabbii kooti. Mee ati kanarratti waan adda? Taajjabbiin kun akkuma Oromoo yookaan akka nama Itoophiyaa keessa jiruutiin akkuma addunyaattu uumamni dhiiraaf dubartii yaadda. Dubartiin guyyaa sana akka malee eeggatti. Dhiirri isin barbaadan jettuu kootii miti. Haga veeloo fi kootaa fi miizee fi dhangaa yookaan buffee adda addaatiif qophooynee itti rakkannu kana yoo bultii keenyaaf akkasiin rakkanne bultiin keenya bultii cimaa, bultii gaarii, gaa'ila gaarii ta'a. Garuu namni hin irraanfata. Guyyaadhuma sana dabarsuudhaaf. Guyyaa sana dabarsuudhaaf place dargaggoonni na dhagaa. Ati liqeeffattee bultii ijaarrachuu deemtu liqeeffattee bultiin ijaaree. Liqii sana kaffaluu hin dandeenyu taanaan bultiin kee hin diigamu. Irra hedduun liqeeffatee rakkatee achiis asiis fuudhee bultii ijaara. Bultiin isaanii maaliin jalqaba jechuudha? Rakkoodhaan jalqaba. Arra diggisii godhee cidhaa namni hundi nyaate borummoo waan nyaatu hin qabu. Boru waan nyaatu hin qabu. Namni boru waan nyaatu hin qabne arra bultii gaarii qaba jechuun hin danda'amu. Kanaaf ka'umsa rakkootiin eegalan jechuudha. Kaleessa nama gammachiisanii ofii rakkoo keessa galan. Kun ammoo walii galanii yoo danda'an diggisii sana godhachuu. Yoo hin dandeenye immoo gara fuulduraatti illee godhachuun hin danda'amu. Eeguma gaa'ila keessa galan illee. Sanaafuu asirratti teekke'a. Hanga guyyaa saniif dhimmamanitti waliin jireenya isaaniitiif racaalaa osoo dhimmamanii. Exactly. Yoo saniif dhimmaman bultii gaarii ta'a. Bultiin tokko akkuma ijaaramu diigamuus hin danda'a. Sababoonni akka sababaatti fudhatama qabaatan. Bultiin kun sababoota kana kanaan diigamu jechuudha. Rakkoolee garaagaraa yoo akka qabaatu ta'e itti fufiinsa hin qabaatu. Mee sababoonni fudhatama qabaatan bultiin tokko diigamuudhaaf fudhatama qabaatan sababoota akkamiiti? Diiggaaf sababa dubbachuun namatti ulfaata. Maaliif namni akka itti jireenya isaa kan itti ilaaluutu murteessa. Tokko tokko kan makiinaan naan bitamne jee bultii diiguu jira. Tokko tokko kan naan guutamne jee jira. Tokko tokko kanaafuu sababiin isaa qixxeedhaan kana ja'amee miti. Wanta sanarraa takka takka gargar bahuunis yeroo itti murteessaa ta'ee jira. Yoo dadhabame isa dhumaa ta'e qofa gargar baha. Humna keessanii ol ta'e. Oduu obsuu dandeessanii gin opshinii biraatiin argadha jettanii yoo kabuldii diigtan taate opshiniin isin argattan san sadarkaan isaa gadi bu'a. Sadarkaa aarran jiru. Dubartiin tokko heerumtee abbaa manaa ishiin gargar baatee gaafa abbaan manaa lammaffaa bira dhayitu gireediinsii walqixan ta'u. Dubartoota qofaami. Inni abbaa manaa ta'ee dubartii tokkoon gargar bahee dubartii biraa bira dhaqus sammuu isaa keessa gireediin isaa miti. Maaliif wanni kun hin uumama? Yoo danda'ame akka hin uumamne itti deemamu nama gaarii ta'uu giltiin akkasii biratti nafni godhu takka takka ammoo wal cunqursanii wal miidhanii wal rakkisuurra gargar bahu. Furmaata yerootti ta'utu jira. Furmaata dhumaa yoo ta'e gaariidha. Yoo danda'ame galgala gargar bahurra ganama teessanii ilaaltanii hagam takka waliin deemuu dandeenya. Yaa Waaqayyo, yaa Rabbi na gargaari jettanii yoo itti seentan bultiin gaarii ta'a. Gargar bahuudhaaf karoora lafa kaattee bultiitti hin seene. Maaliif sammuun kee yeroo hunda ogguu rakkoon uumame isii gargar bahuu sanas yaadachiisa. Sababoota akka sababaatti ka'an keessaa amantiidhaan gargar bahuun yookaan immoo abbaa manaa ishee haadha manaa isaa hirreeba yoo ta'e wantoonni akkasii amma wantoota fudhatama toxic relation yookaan immoo toxic marriage keessa jiraaturraa furmaata ta'a jedhanii yaadu. Mee waa'ee kanaas amantiidhaan gargar ta'uun ifama. Amantiidhaan gargar ta'uun dhuguma bultiin tokko akka diigamuuf sababa ta'a. Garaagarummaan oduun jiraachuu isaa hoo abuse yookaan immoo abbaan manaa haadha manaa isaa yoo tume ta'e rakkoowwan akkanaa yoo jiraatan gargar bahuun furmaata ta'a. Amma akkuma biyyaattu akkuma addunyaattu abuse wanni jaan kun haadha manaa jaalattee ganama akkasitti gorora buuftee fi fiddee gara jiruu keetti fiddee sana deebistee dhaanuu tumuu rukutuu wanti kun wanta gartee hedduu jaallatamu isii ganamaa sana yaadadhu rakkoo gaafa uumuu deemtu jechuudha. Isiin kanuma ganama gartee akkasitti jaalattee jala fiigdee manguddummaa ergaddee fiddee sana. Kuni dhiibbaa isiirra geessuun tumuun kun waan fudhataman qabu. Innis akkasitti amanuu hin qabu, isiinis akkasitti amanuu hin qabu. Kun ka'umsa gartee gargar ba'ootiif ta'uu danda'a. Tumuun jaalalanii ibsa namoonni dubartoonnis akkas jedhan naan argee beeka. Yoo inni nan tumini waan na jaalate natti hin fakkaatu dubartoonni jedhanis. It depends. Nam tokko tokko yoo abbaan manaa koo hinaaffuu baate yoo abbaan manaa koo fuula na guruu baate eessa deemtee naan jee kan na jaalattuun seewu kunis jaalalarraa tokko. Tokko tokko ammoo maal bakka na amanuu qaba.
Maaf maqaan akkuma namaatti gargar ba'a jechuudha. Sunis jaalala ta'uu danda'a. It depends. Garuu ta'uu hin danda'u jennee nuti gorsuu hin dandeenyu. Garuu miidhaa akka hin geessifne. Namni tokko akka nama daa'ima guddisuutti ilaala. Daa'ima kee wanni loltuuf, wanni tarkaanfii irra fudhattuuf waan jibbituuf miti. Waan jaallattuuf jaalalti gara isiinis ibsamuu ni dandeessi. Garuu irra gaarii kan ta'u odooniif tarkaanfii humnaa fi harkaa wal qabate yoo ta'uu baate irra jaalatamaadha. Lakki an sana miti isa sana naa wayya yoo jee akka filannoo isaati. Akka filannoo isaati jechuudha. Amantiidhaan gargar ta'uu nu bultiin tokko diigamuudhaaf akka sababatti ta'uu danda'a. Reefu jedheen ture. Amantii isaa ta'u waan adda addaatiin haa ta'u seensa keessa laalaa leenjii dhuma hin qabne keessa seentu bultiidha. Yeroo umrii kee guutuu waliin jiraachuuf itti seente gargar ba'uuf jedhee namni gara gaa'ilaa seenu hin jiru. Kanaafuu dhumarratti nam tokko maal jaa nuti jaalalli jiraannaan jaa jaalalli maalirratti hundaa'u obsarratti hundaa'u dhugaarratti hundaa'u lameen kana garuu lameen kana amma nuti wal jaalannaan amantiin keenya rakkoon qabu jaa hamma dhumaatti obsaa gaa argitee akkuma jalqabatti addeetti seente sanii itti addee seene garuu biyya keenya keessatti hedduu deemsisaan jiru ni jira darbee garuu jaalalti amantii adda addaatiin walitti seenan boru jaa daa'imni ogguun hedduu uumame gaafa waggaa 18 ga'e in filataa jaa. Really dhugaadhaan sana jiraachuun hin danda'ama. Burjaajeessuun hin uumamu ijoollee jidduttu. Maatii lamaan gidduutti. Maatii lamaan gidduutti biyya keenyatti ammoo gaa'illi kan maatii lamaaniiti. Warri keessa jiru warri kiyyaas jiru. Gaafaan warra keessanitti dhufee isin waliin si waliin itti seenu warri keessa jira warri koos keessa jira. Amma asitti walii galuunu kuni xiqqoo tabba godha jechuudha yookaan oloo nama godha dhimma sana. Kanaafuu dursuma yoo itti deemamee qaceellotti gadi fageenyaan itti ilaalame gaariidha. Maaliif kan booda gargar baatu yoo ta'e hogguma seentuu seensi kee bareedaa miti jechuudha. Namoonni tokko nuti warra dargaggoota gaafa heerumuudhaaf yookaan immoo fuudhuudhaaf yaadnu saayikooloojikalii qophiiwwan akkamii gochuu qaba? Rakkoo furuuf moo bultitti seenuuf? Bultitti seenuudhaafu saayikooloojikalii namni tokko kophaa kee hin jiraattu, kophaa kee murteessitu, bultiidhaa kanaatti ijaartu saayikooloojikalii qophiiwwan akkamii gochuu qaba? Akka Oromootti sirna gadaa keessattis intalli tokko odoo hin heerumne gorsaa qabdi. Gorsaan ishii haadha isheeti. Haati isiidha bultii tana keessatti waa hedduu arkitee dabarsiti. Amma santu dhabame. Ani jaalladhee maaltu si cinqee jetti haadha isiitiin. Achirraa jalqaba rakkoon jechuudha. Gaafa rakkoon uumame haadha keetti deebite. Ganamas isiidhaan mari'adhu haadha koo gaa'ilan horachuu deema gaa'ila keessatti maaltu na muddata. Maaliin ta'uu qaba maaliin godhuu qaba jettee yoo gorsa fudhatte waan babbareedaa qofa odoo hin ta'in wanti adda addaa chaalenjiin yookaan sakaalliin si mudatus sitti himama jechuudha gaafa seente. Kanaaf namni gaafa ganama gara gaa'ilaa deemtan dhimmoota dhugaa walitti himaa seenaa. Jaalalli isii kaafteeriyaa jirtu, isii hani, iswiitii, I miss you, bilbila koonkaaf eessa jirta, maal dhuyde, gatteessee oli kaatee jettu kanaa miti. Wanti guddoon godhamuu qabu sanii miti. Wanti guddoon godhamuu qabu ilmi namaa gara gaa'ilaatti hogguu seenu chaalenjii si mudachuu danda'us dhugaa walitti himtee yoo seente bultiin kee rabbii wajjin amna dheeraa deemuu dandeessa. Amma seenumsa irratti maal ta'a jechuudha labbi labbiidha. Akkasumatti wal jaalatee bakka intala bareedduun argadhe gurbaa gaariin argadhe kana qaba. Even an iddoo tokkotti oduma akkanatti gorsa gara hariiroo relationship yookaan hariiroo jaalalaa kanarrattis nan kenna maaltu na mudate gurbichi intala fuudhuu deemu maqaa abbaa ishiin beeku. Look. Kun ulfaataadha. Maaliif seete bakka fuudhuuf deema namarraan buufadhee jaa baay'ee bareeddi akka inni himutti sana booda maal godhe bakka na fuudhuu barbaadde taanaan makiinaa natti fiddeenaan makiinaa 7 fideef takkaatti. Kana keessaa filadhu jee. Sana booda maal godhe xalaan waamichaa jira. Cidha keenya irratti akka nu argamtan kajoo. Isheen hin jirtu bilbilli isii cufaadha. Gaafa mana maxxansa maattamee dhaqe maaltu isa mudate maqaan abbaa ishee eenyu jennaan ani hin beeku jee. Look gaa'illi akkanaas hin jira. Ariitiidhaan jarjaraan bareedduun argadhe jedhee seenee makaraa biraa jechuudha. Bareedina isii faana osoo hin taane ammallee isii faana jiraata. Yaa. Walumatti. Jechuun jiraata maal isiin qabaa rakkinni sun personal garuu yeroo hunda dhugaa jirtu beekaatti seenaa. Kanaafuu yeroo hundaa'u dhugaa jiru irratti hundaa'uu qaba. Bareedaan yeroo hunda hin jira bareedduunis yeroo hunda hin jirti. Ammaas tokko beektee na dabartii waan jiru tokko jira.
Isii waaqayyo siif qoodeen dabdu. Wanti si dabraan jiru qophii dhugaatii fi gaa'ila sana keessa seenuudhaaf ati dandeettiin umriidhaa murteessaadha. Dandeettiin haga keetitti qabeenya qabaachuun murteessaadha. Gaa'ila keessan oofuudhaaf mana tokko bulchuudhaaf waan isin barbaachisu guutachuun garuu dirqama. Asirratti wantaan kaasuu barbaadu nuti maatii keessaa dhufnee qabna. Borummoo bultii ijaarannu qabna. Maatiin nu keessaa dhufnee bultii nu ijaarannu irratti influensii hin qabu jechuun koo ati abbaa kee argaa guddatte san gaafa bultii ijaarattus akkuma isaa ta'a. Maatiin keenya waan akkanaa irratti waan ijoollee isaaniitiif wantoota akkamii gochuu qaban? Gaafii gaariidha garuu gara biraa waan biraa na yaadachiiste. Maal yaadatte? Diigaminsa bultiitiifis maatiin murteessaadha. Maatiin gara gurbaa jirus gara intalaa jirus gara dubaraa jirus jechuudha. Maaliif tokko darbeeti jaalala keessa darbee bultii sana gidduu gala. Gaafas jarri walii galuu dadhaba. Kunis akka addunyaattis wanti katabamee lafarra jirullee akka saayikolojiitti illee namni sadaffaadha akka warraatti ta'ee haati gurbaa yookaan abbaan gurbaa yookaan most probably gara lamaan irraa yoo harki dheeraan kan interferensiin jiraatu taate yeroodhaan odoo deemuuti influensiin sana jaalalarraa gara wal jibbuutti gara adda bahuutti deema. Kanaafuu maatiin murteessaadha. Maatiin ijoollee keessan gaafa achi kennitan yookaan gaafa heerumsiistan gaafa gurbicha inni gaa'ila bira ga'ee gaa'ila keessa galee yoo fuudhee yookaan heerumsiistan yoo dandeessan haadholiin tokko haga dhumaatti daa'ima isaanii waan jaalataniif akkuma akkasitti qabanitti bultii keessa galchuu barbaadan akkuma ofitti qabanitti jechuudha. Kuni maal uuma bultii keessa gaafa galee ofitti amanamummaa nama saniillee maatii haadha manaa isaa dhiiseeti haadha isaa caqasuu jalqaba. Haadha isaa caqasuun dirqama. Garuu bultii isaa keessatti miti. Akka itti bulutti miti. Akka isaa ta'utti akka isii ta'utti wal caqasaa walii yaadaa jechuudha. Maatiin jaalalaafis ka'umsa gargar ba'umsaafis ka'umsa. Akka gartee reefu mee wanti gargar nama baasuu danda'amu ka jaami tokko maatiidha. Asirratti yoo isaan gidduu galan tokko maal godha haadha isaatti abbaa isaatti himeeti isiniin galchuu bultii koo keessa jira. Bakkaan jaalalli na qabee ofin ajjeesa. Yoo intala kana argachuu baadhe maatiin garuu isii jaalala gartee bilic jettu sanaa miti kan laalu fuuldura hagamta akka deemuu dandeenya daa'ima keenya kana dhabuurra odoon jaalanne si waliin si diggisanii si fuusisu. Gaaf rakkoon si mudate garuu warra keessanitti deebuu si rakka. Kunis ilaalama gaa'ila keessatti. Kun hundi waan ta'eef garuu hin sodaatinaa ishee jaalattan isa jaalattan argannaa dhugaa walitti hima gara gaa'ilaa seena. Gara gaa'ilaa seentan sammuun keessanillee bilchaachaa bultii ijaarrachaa biyyaafis ofiifis ta'aa deemtan. Yooma guddisan ijoollee isaanii daa'imummaarraa yooma guddisan fakkeenyummaa akkamiitiin guddisuu qaban? Ati maatii gaariirraan dhufnee taanaan bultii gaarii ijaarrachuu hin dandeettu jedhee namana. An akka kootti. Kanaafuu yooma ijoollee daa'imummaarraa guddisan fakkeenyummaa akkamiitiin guddisuu qaban? Abbaan isaa haadha isaa irreeba taanaan mucaan kun gaafa fuudhu haadha manaa isaa irreeba. Fakkeenyummaa abbaa isaa argee waan guddateef kanarratti mee fakkeenya akkamii ta'uu qaba maatiin ijoollee isaati? Parsantiin guddaan gaafii ammaati kaafte kana. Dhiirri haadha mana isaa reebu maatii isaa keessa yoo deebitan nama reebutu jira. Ishiin sun sammuu isaa keessatti subconsciously uumameeti waliin dhufa. Garuu tokko maal godha sodaa san foobiyaa sodaa waan sanirraa ka'eeti sana keessa deema. Maatiin sagantaa keenya kana ilaalaa jirtan please adaraa tokko isinitti dhaammachuu barbaanna. Gaafa ofii wal loluu barbaaddan walitti dheekkamuu barbaaddan jecha adda addaa waliin jiru walitti aartan ijoollee keessan duratti adaraa hin godhina. Aartaniillee yoo jiraattan fakkeessaati akka wal jaalatu jaa mana hirriibaa keessan seenaa dhugaa walitti hima waan wal godhuu qabdan san achumatti godha. Ijoollee duratti hin godhina. Yoo ijoollee duratti gootan ijoolleen keessan yoo ka abbaan haadha isaa isa duratti tumu taate innis boru gaafa gaa'ila keessa galee haadha manaa rukutuun normal. Qaanii tokko illee hin qabu isaaf. Kanaaf maatiin dhimma kanarratti normalize godhaa deema. Kanaaf ijoollee keessan duratti waliin lolina. Yoo wal loluu barbaaddan ijoollee keessan dura achi deema. Gaafa isaan bira geessan odooniif waliin ooddanii jiraatanillee dhimmi ijoollee ilaallatu gaafa jiru kolfitanii seeqaa isa sobaallee ta'u ijoollee keessan sammuun balleessina. Maaliif waan ganama nutti naqameetu jireenya keenya guutuu keessatti jiraanna jechuudha. Akka umriittoo umriin gaa'ilaaf yookaan immoo bultii ijaarrachuuf umrii kun filatamaadha. Umriin jedhamee kaa'amu jira. Kanumaan wal qabsiisiiti immoo garaagarummaan umrii abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru bultii ijaaramuu irratti dhiibbaa akkamii qaba?
gaafii lama gurguddoo kan silaa sagantaan lama ba'u na gaafatti. Dhimmi umriidha beekamaadha. Akka seera maatii Itoophiyaatti namni biyya kana keessa jiraatu umrii sana eeguun dirqama. Tokkoffaa umriin guddachuu fi dandeettiin sanarratti hundaa'u umriin sii danda'uu qabdi 18 fi ol yoo ta'e irra jaallatamaadha. Maaliif wal dhaga'uufis akka seera biyya teenyaatti even rakkina tokko yoo mudateellee sun seera fudhattillee seera durattillee fudhatama qaba. Odoo daa'imummaan umriin isaanii hin geenye yoo ka waan san keessa galan taate fayyummaan isaanii rakkoo keessa gala. Rakkoon guddoon nama mudatu jechuudha. Umrii inni jiru kanumaan bira kunnaa jechuudha. Inni umrii wal qabate. Akka umriitti umrii hagana jedhame jechuun 18 irraa jalqabee 18 booda 19 20 it depends. Bilchinni sammuunis wal qabata jedhee waa yaadee. Sammuudhaan wal qabata. Amma bilchinni fakkeenyaaf namni amata 18 tokko yuunivarsiitiin xumuru. Akka biyya keenyaatti 19 haga 21tti akka dipaartimentiitti warri akka meedisinii kun 21 2 3 deemuu danda'u jechuudha. Garuu maachuritiin achi keessatti uumuu barbaachisaadha. Nam tokko umriin isaa waggaa 30 ta'ee sammuunsaa sammuu daa'imaa ta'a. Nam tokko garuu umrii 19tti maachuur ta'ee achi ga'a. Kanaaf umriin kana jettee exactly fiigarii kaa'uudhaaf keessattuu dubartootaaf gin umriin tuqamu jira. 18 irraa jalqabee jechuudha 19 20 irraa jalqabee keessa 20 hamma 30tti umrii gaariidha. Umrii dargaggummaati. Umrii gartee waa hedduu chaalenjiin hedduun itti dhufullee dandeessu jechuudha. Maaliif akka barametti umrii waggaa 35 booda gara 40tti gaafa achi siixee da'umsaan wal qabatee kun dhiibbaa waan fiduuf yeroodhaan. Yeroodhaan jedhamee fiiganiituma itti seenu odoon ta'in umriilee isiin maachuritii qabdu kana keessa yoo deemte waan gaarii isii mudachuu danda'a. Namni isii wajji jirtu sanillee isii hubachuu danda'uu danda'a. Inni immoo umrii garaagarummaa jettee it depends. Namni umrii waggaa 10 garaagarummaa qabaatanii bultii gaarii jiraachaa jiran ni jira. Umrii wal qixa ta'anii immoo they fight, they live together. Wal loluu maal jedhu garuu gan yoo akkas ta'e. Garaagarummaa umriitiin wal qabsiisni dubartiin umrii nama dhiira umrii isheetiin qixxeete yaadaan waggaa 5 caalti waan jedhamuufi sanuma asuma kaasuu barbaadeeti. Wanti sun maali namoonni falaasama waan sanarra kataban wanna godhuu barbaada. Dubartoonni uumamaan dhiirarra yaadaanis waayyuun guddachuunis hin ariifatu. Dhiirri suuta deema. Kanaafuu isiin gartee exactly jala muramee 5 jedhu jira, ka 6 jira, ka 7 jira. Maaliif kana keessatti hojii dubartiin tokko koppaap gootee nama gartee ishii ol waggaa 5 jiru, waggaa 6 jiru, haga waggaa 10 illee kan jooni jira. Kuni garuu clearly wanti lafa kaa'amee hammana jedhamu hin jiru. Waliigaltee isaanii irratti mul'isa akka inni itti jaalatee fi akka isii san itti bulchuuf fudhate. Isiin irra xiqqoo taatee mana san maaneej godhuu hin dandeessi. Dubartiin garuu haadha. Dubartiin obboleettiidha. Dubartii jechuun biyya. Dubartiin tokko manni tokko bultiin tokko irra caalatti dhiira caalatti dhiifama naa godha yoo dubartiin obsaa fi jaalala mana isiitiif qabaatte manni sun tasgabbaa'u. Even abbaan manaas illee rakkoo qabaate lakka buluun barsiiftee gara gaa'ila sirriitti fiduu hin dandeessi. Obsi garuu gaa'ilaaf murteessaadha. Obsaa fi amantii wal amanuu danda'u. Amantii jechuun hogguu jennees religion kan amantiidhuma dhugaa sanuu qabaachuu qaba. Waan fedhetti amanu amantii qabaachuu qaba. Dubartiin amaanaa rabbiiti jedhama. Qophii keenya goolabuuf daqiiqaa muraasatu naafa mee akka dhaamsaatti dargaggootaaf gaa'ilaanis wal qabsiistee mee maal dhaamuu barbaadda? Walitti hin kijibinaa. Gaa'illi hogguu jalqabu kijibaan jalqabamnaan booddi isaas kijibata. Jaalatte jaalannaan jaalala dhugaatti himi garuu obsuudhaaf dhugaatti himuudhaaf gaa'ila jechuun mooraa leenjiidha kan dhuma hin qabne waan ta'eef sana beekaa itti naaseenaa nagaatti. Hedduu galatoomii turtii bareedaa waan nu wajjin gooteef onnichiistuun keenya kan torbe kanaa kana fakkaata ture. Torban yaada biraatiin hanga wal agarrutti torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti. Daawwannee walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya ibsaa daaminaa akkuma hundumti keessan beektan marsaalee hawaasummaa garaagaraa irratti hojiiwwan garaagaraa nama hojjetudha. Waa'ee gaa'ilaas gaafiiwwan garaagaraa anattis gaafii ta'uu isiniifis akka gaafiitti ta'a jedhee yaada isa gaafachaan ture akka irraa barattanii fi akka ittiin bohaartan uummata akka shakkiin qabu
amma immoo mee asumaan ammas barnootaa osoo daawwanne hoo qophii ammas barnootaa torbee kanaatiin lubeen mammaaksa kam gaafattee gaafiiwwan akkamii hoo gaafattee isa jedhu qophichuma daawwannee walitti haa deebinu nu waliin tura. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayoo oromoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayoo oromoota barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jechaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu kan torbee kanaa jalqabee jira. Egaa akkuma yeroo kaanii qophii keenya har'aatiinis gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'anii qabannee dhiyaanneetudha kan nuti jirru. Gaaffii keenya har'aatiinis egaa mammaaksaalee jechamoota beekamoo fi kanneen kana fakkaatan wal gaafachuudhaan kan nuti waliin turru. Aga xumura sagantaa keenyaatti immoo eessayyuu hin deeminaan nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameraa keenyaa immoo Tolasaa Bultiidha. Isinis mana keessan teessanii qophii keenya hordofaa kan jirtan gaaffii keenyatti hirmaadhaa eessayyuu hin deeminaa. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhume walaa bir. Maqaan koo Yohaannis Baqqalaan jedhama. Ani maqaan koo Wasanii Naggasaan jedhama. Wayyeessaan jedhama. Shanii Caalaa Baqqalaan jedhama. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Akkuma beekamu goonni tokko gaafa wareegamu waggaa waggaadhaan shaamaan ni qabsiifamte. Maaliif jettee yaadda? Yaadannoo isaatiif jedhee yaada. Filannoon biraan jiru yaadannoo isaa wanti godhama. Filannoon biraa filannoon biraa jiraachuu danda'a. Garuu kuni barteedha waan ta'eef akkas godhumatti fakkaata achumaa dhufaas waan namatti ta'e. Yaadannoo goota kanaaf waan inni biyya kanaaf waan inni buuseef wal qabatee ittiin yaadachuuf qabsiifama. Shaamarraa kana filannoon biraan jiru jettee yaaddaati? Jira. Addabaabayitti ba'anii dhaadannoodhaan gosa adda addaatiin yaadachuun hin danda'a. Garuu biyya kana keessatti haala biyyaan mijataa waan hin taaneef karaa kanaan shaamaa qabsiisee namni lafa jirutti haaluma jiru keessatti yaadachuun hin danda'a. Shaamaan ni qabsiifama. Shaamaan ni qabsiifama moo hin qabsiifamu? Hin qabsiifama. Maaliif jettee yaadda? Maaliif qabsiifama? Hin beeku. Waanuma tilmaamtullee hin qabdu? Waan hin tilmaamu hin qabu. Garuu goota qofaaf qabsiifama maalumaaf sitti fakkaata? Sababa inni goota ta'eef. Egaa goonni tokko gaafa wareegamu jechuudha. Waggaa waggaadhaan shaamaa ni qabsiisu miti? Shaamaa kana maaliif qabsiisu jettee yaadda? Yaaddoo isa yaadachiisuuf jedhani. Gaafa inni du'u sana qaniisaa sana wajjin qabattee waggaa waggaadhaan gaafa itti yaadatamu jechuudha qaniin sun. Filannoon biraan jiru shaamaarraan kan hafe wanti qabsiisan jechuudha sa'a sana yaadannoo isaaf jecha. Yaadannoo isaatii fi shaamaa sana ibsatta wanti godhamuuf achitti godhamee deemama. Yaadannoodhuma isaa ibsuuf. Filannoon biraan jiru yaadannoo isaa ibsuuf. Yaadannoodhuma isaa ibsuuf filannoon biraa hin beeku. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Dhiibboon si gaafadha dhiibboo. Dhiibbaka. Haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Bira naa darbe. Biraatti haadha naa darbe. Dhiibboo. Dhibbaka. Haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Jabbii. Takkaa yaadi. Harree. Dhiibboo. Haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Kibriitii. Haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Qawweedha. Xiyyitii. Tokko si laadha carraa yaaddi. Haadha
keessaa baatee haadha ijiitti naa darbu. Ibboo Ibbaga. haadha keessaa baatee haadha dhiitti. Harree ta'aadha. Harree yaala ammas tokko. Bira naa darbi. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Bara jijjiiramaa tokko keessaa qarshiin abbaa 10, 50, 100 jijjiiramee ture miti? Yeeyyee. Bara kam jijjiirame? Bara 2012. Tole. Qarshiin hin jijjiiramiin hafe meeqa achi keessaa? 5. Maaliif jettee yaadda? Anoon beeku. Qarshii 5 qofa tafe hunda keessaa jijjiirame maaliif? Anaafuu naan galle waan isaa anaafuu gaaffiidha. Bara jijjiiramaa Dr. Abiy. Bara kam keessa? Bara 2013. Qarshiin utuun jijjiiramiin hafe san keessaa kami meeqa? Birrii 5. Maaliif jettee yaadda? Ittuma yaadachuuf ilaatu. Qarshii 5 itti yaadachuu. Mootummaa darbeetti yaadachuuf ishee himtafteedha. Bara 2000 2010 Achi keessaa kan hin jijjiiramin hafe abbaa meeqaati? abbaa 5 Maaliif jettee yaadda? sababa inni xiqqaa ta'eef Abbaan tokkos ikkoo jijjiirameera isadha baay'ee xiqqaa miti ree qarshii jiru keessaa abbaan tokko saantimatti jijjiirameera. Maaliif? sababa saantuma ta'eef sababi saantuma ta'eef Saantiman ture kaa qarshii 5 ture. Kun maaliif ree? beeku Waa yaaltu hin qabdu. waan yaaluun qabu 2010. 2010. Kan hin jijjiiramin hafe san keessaa meeqa? Birrii 5. Maaliif jettee yaadda? Waan xinnoo taateef kaa. Maali saantimni jijjiiramteetti bar qarshiin tokko jijjiiramte. Birriin 5 garuu akka yaaduu goota xinnoo waan taateef jedhani. Birriin immoo saantimiin akka namatti hin ulfaanneef jedhanii geeddaran gara birrii sanaatti. Namni immoo callaa sanaa immoo amma ulfaate gaani. Laali kaati waan xinnoo taateef itti miti amma abbaan tokko jijjiiramte abbaa tokkotu irra xinnoodha sila abbaan 5 kun maa hafte jette. Kana hubannoo hin qabu. Hubannoo ta'e hin qabu. 2012 waan akkasii natti fakkaata. Waan akkasiidha. Qarshiin san keessaa hin jijjiiramiin hafe meeqa? Qarshii 5. Maaliif jettee yaadda? 5 egaa hin beeku. Kunuufuu gaarii. Hin beeku garuu waan jijjiirame inni kaan aan itti dabalamee jira dhibbi lammis itti dabalameera dhibbis jijjiirameera 15 qofa. Tokkoyyuu saantimniyyuu saantimatti jijjiiramteetti. 5 maaliif hafte jettee yaadda? 5 hin beeku naafuu gaaffiidha. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Qubeen afaan Oromoo 26 miti? Eeyyee. Dubbachiiftuun meeqa achi keessa? 5. Dubbifamaan? Dubbifamaan 21 ta'a. 26 miti. Meeqa? 28. Qubeen afaan Oromoo 20dha. 26dha. Dubbachiiftuun meeqa achi keessa? 5. Dubbifamaana? 21. Kanaafuu meeqa walitti? 26. Miti? Dubbachiiftuun meeqa achi keessa? 5 Dubbifamaana? 21 Dubbachiiftuun qabarumsa turreerra egaa dhaabneen ittuma yaala jechuudha malee. Dubbachiiftuun 6. Dubbifamaana? Dubbifamaan 12 natti fakkaata. Dubbachiiftuun 5 natti fakkaata. Dubbifamaana? Dubbifamaan 21. Barnoonni dhugaa
dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Gaaffii koo fayyamama waan taateef ulfaadha. Galatoomaa sinillee. Isinis galatooma nu jiraadha. Isheetis ulfaadha. Ishee galatoomaa sinis. Ayyee sinis ulfaadha. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Walitti deebineetudha kan nuti jirru egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaaffii keenya torbee kanarraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii gaafachaa turre keessaa tokkoffaa irratti goonni tokko gaafa wareegamu waggaa waggaadhaan yaadannoo isaaf jecha shaamaan maaliif qabsiifamaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa gootonni baay'een wareegamanii darbanii baay'een isaanii biyya isaanii bilisoomsuudhaaf lammii isaanii jaallataniifidha kan isaan wareegamanii. Egaa goonni kun egaa akka shaamaa kanaa baqee waan wareegamee fi yaadannoo akka shaamaa kanaatti baqee wareegame isa jedhutti yaadachuudhaaf jechuudha. Gaaffiin nuti lammaffaa irratti gaafanne ammoo dhiibboodha. Dhiibboon kunis haadha keessaa baatee haadha dhiitti kan jedhu gaafanne. Haadha keessaa baatee haadha kan dhiitte egaa kibriitiidha jechuudha. Gaaffiin keenya sadaffaan ammoo bara jijjiiramaa tokko keessaa qarshiin abbaa 10, abbaa 50, abbaa 100 akkasumallee haarawaan abbaa 200 jijjiirameetudha kan inni jiru. Qarshiiwwan kuni bara kam jijjiiramanii jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa qarshiin kuni fulbaana 4 bara 2011 keessa jijjiirame jechuudha. Gaaffii afuraffaa fi dhumaa irratti kan gaafanne ammoo qubeen dubbachiiftuu meeqa dubbifamaan hoo jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa qubeen dubbachiiftuu 5 yoo ta'u dubbifamaan ammoo 21 ta'a jechuudha. Walumaa galatti egaa qubeen afaan Oromoon waliigalaa 26 jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii egaa ammaatti waliin qabaataniif ulfaadhaa isiniin jechaa torbee gaaffii kan birootiin deebinee aga walagarratti nama torbanii nu haa taasisuu nagaan turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa. Ogeessi kaameraa keenyaa ammoo Tolasaa Bultiidha. Nama torbanii nu haa taasisuu nagaatti. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Ammas barnoota daawwannee walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Lubeen akkuma yeroo hunda gaafattu mammaaksota garaagaraa gaafattee wantoota nama kolfisiisanii fi irraa barannus qophicharraa daawwannee walitti deebinee jirra. Asumaan ol qabsiisnee akka addunyaatti hadha guyyaa namoota yaadanii itti kabajamudha. Isin namoota yaaddan eenyu faadha isa jedhu immoo ufumaa keessanii wal gaafadhaan garuu dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa namoota yaadanii erga kabajamu ta'e abbaa koo baay'ee yaadee jira. Asumaan abbaa kootiinis akka itti yaade yaa'ee madhu jedheeti. Tokko lama jennee dhangaalee qabnu simbiraan geennee amma gara goolawutti deemnee jirra. Torban sagantaalee wal fakkaataniin hanga walaa garuutti nagaatti kan isiniin jedhu Ansittiinaa Hajjitii gama ogummaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa kenna Tolosaa Bultiitii hanga torbanitti torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti. Ebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa sabaa addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan